Ayya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jiraattanii. Yeroo baay'ee suuraalee fi viidiyoo audio garaagaraa bakkoota garaagaraatiin namni karaa garee garaagaraatiin nutti ergee akkasuma nuti dagannee yeroo lammaffaa sadaffaa gadi buusuudhaan moobaayila keenya keessa baay'atee jiru. Ammoo gubuudhaaf takka takkaan laallee adda baasaa ooluu waan ulfaatuuf bakka takkatti gubuu kana jechuun walumaa galatti waan lama ta'ee bilbila keenya keessatti argamu. Suuraa gosa tokko suuraa takkicha firee lama yookaan sadii ta'e argamu, viidiyoo tokko yookaan bakka lamatti argamu, akkasuma oodiyoo jechuudha. Faayiluma walumaa galatti waan moobaayila keenya keessa jiru lama ta'ee argamee jiru bakka takkatti gubuudhaaf yookaan aappii bakka takkatti nu baasu jechuudha. Kana jechuun egaa hin beekna yeroo baay'ee waan feesbuuk irratti agarru yookaan suuraa yookaan viidiyoo kanuma har'a daawlood goone yookaan kanuma har'a gabbuufannee borillee gabbuufna yookaan waan duraan moobaayila keessaa qabnu hin qabnu seenee gadi buufna wanni kun lama ta'a silkii keenya keessa ni baay'ata jechuudha. Kanaaf aappii kana keessa yeroo seentan walumaa galatti wantoota lama ta'ee argame yookaan suuraa lama ta'ee bilbila keenya keessa jiru fidee nu baasa tokko nu dhiisee katirfii ta'ee jiru gubaa jechuudha. Walumaa galatti gara aappii adeemnu Play Store keessa dhuftanii as gubbaa kanatti duplicate file remove isii jettu kana akkasi barreessan jechuudha. Yeroo akkasi barreessan kunoo ka jalqabarra dhufu kana ni buufattanii an buufadheen jira jechuudha. Akkasi yeroo gabbuuftan open gootanii keessa seentan jechuudha. Yeroo keessa seentan akkana fidaa viidiyoo audio picture documentii wantoota hundayyuu ni fida jechuudha. Kana keessaa an amma ka suuraa kana isin agarsiisa yookaan suuraa tirfiitu waan moobaayila kiyya keessa baay'atee jiruuf suuraa kana irratti raayit godhaa jechuudha. Iskaan piikcharii kana irratti jechuudha. Yeroo isarra dha'ee as jala kana irratti iskaan naawusii jettu kana hin cuqaasaa jechuudha. Amma akkas godhee barbaada suuraalee moobaayila kiyya keessa jiru gosa lama ta'ee argamu mara isaa fidaa jechuudha. Yoo suuraan baay'een jiraate hin tura baay'inaan suuraa waan jiruuf ofsaan eegnaa jechuudha. Amma suuraa meeqanaa fidee suuraa 2375tu tirfii ta'ee jira yookaan gosa lama ta'ee argamaa jechuudha. Kunoo fakkeenya akkuma agartan suuraa mucaa Jawaar kun lama jira jechuudha. Kana jechuun isa tokkoffaarratti na hambisee isa gadii rarraayitii godhe jechuudha. Maaliif akkan isa gadii gubuu barbaade gosa lama jira waan ta'eef. Akkasuma suuraan keenya kunillee lama waan jiruuf tokkotti raayitee takka na hambisaa jechuudha. Akkasuma suuraa mushurraa kanaas lama jira tokko hambisee tokkotti raayitii godhe akkan diiletii godhuuf jechuudha. Ofumaa itti raayitii isinii godha isin aguma jiru laaltanii gubuudha jechuudha. Kanaaf diilet naa'u kana cuqaa gadi tuqaa jechuudha. Diilet naa'u kana yeroo tuqe suuraan 2300 kun ni badaa jechuudha. Warra tirfii jiru jechuudha. Akkasuma viidiyoon illee akkasitti jiraachuun mala. Haala kanaa yoo sirreeffanne bilbilli keenya guutuu hin danda'u yoo guutellee nuuf qulqullaa ammoo gaa suuraa takka yeroo moobaayila kee keessatti agartu gubuudhaaf yookaan garaas nyaata yookaan ka biraa hin jiru jettee yaadda ammoo ka biraatu jiraachuutu mala. Kanaaf aappii kana keessa seentanii gabaabumatti yeroo tokkicha haala kanaa yoo gubdan baay'ee gaariidha. Ka viidiyoos akkuma sana bakka viidiyoo irra dhaatanii akkas gootanii anamma ka suuraa kana haala kanaan diilet godhaa jechuudha. Okay godha. Suuraa 2375tu jira jechuudha. Suuraa wal fakkaataa. Walumaa galatti 2300 way yeroo gubu 2300 way tafe jechuudha. Suuraa 4600 way jechuun 700 agam moobaayila guutaa agam moobaayila rakkisuu danda'a jechuudha. Haala kanaan bilbila keenya qulqulleeffachuu tolfachuu dandeenya. Akkasitti naa toleera jechuudha. Amma gara viidiyootti adeeminu. Viidiyoo kanarra raayitii goone ammas kan jallaa kana dhaanaa jechuudha. Amma immoo ka viidiyoo dhufa. Viidiyoo lama ta'ee jiru hin qabu jechuudha. Haala kanaan isin tarii viidiyoo si'a lama sadii fa'aa gadi buusuu keessattuu mala mee kan dokumantarii kanas mee haa ilaalu. Kanaaf waan wal fakkaataa haala kanaan moobaayila keessan keessaa gubdanii silkii qulqulleeffachuu dandeessu. Waan itti fayyadame tarii namni waan kanatti haajamu akka kiyya rakkataa ture itti haa fayyadamu jedheetanii warroonni beektanis ni beektanii warri hin beekne haala kanaan fayyadama. Yeroo baay'ee namni suuraa gosa 3-4 gabbuusa sun ammoo booda silkii guutaa jechuudha. Yeroo an akkasitti dhufee
beeksisaa isii gubbaa kan dhaataniiti amma dokumentis waan lama ta'ee jiru hin qabu jechuudha. Kiyya wanni lama ta'ee baay'inaan argamu suuraadha. Sana gubeen jira haala kanaan qulqulleeffachuu dandeenya jechuudha. Galatooma.